السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء ما هركفوني جرتو بقى جرات تاني سنين جدا. ولو ما قال جرة يجوي جريني دنياتنا جريني نقوفمني جريني أقوم جراتن سلانمني جروتنا زنا أقول إيه رجرات شو بربادا يجونا ما نفجنا ربي هركا جرتي مالي وانت هندون هركا جرتو سلا كان عفو سلا نمني هاجي جروتانتي جرو سكاي جراتو يجونا نو أمو يرو كانتي جرو سكاي كيس جرا مالي تكونوا ويا اللي يجني ركضت كركو إسا يارجين دندين وجولا أكما من تاكا ميتتو ركونا ما يارجن دنداني جولا ولو ما قالت obboleewwan kiiyya maal qabattee dhufte umu faarisii maali wanni jiru siqaayii si haasofsiisee jechuun keessaniin oolama. Obboleettiin tiyya obboleettiin akiraa yoo ka isin rakkattu ta'e rakkoon sun rakkoo kiyya ta'udha. Dirqama ofii kiyya rakkachuu dirqama obboleettiin na wajjin dhalatte rakkachuu qabatte qofaaf isiif hin dhibbadhu. Kanumafuu maaliif jennaan ilma namaa eega ta'e ilma namaa tokko wallee godhuu dadhabdu. Yoo dandeette hin gootaaf yoo dadhabde immootu garuu ni dhibbatta. Wanti nama dhiphisu nama onneen isaa waa xiqqoo isii qalbiin isaa waa yaaddu yookaan qalbiin isaa rahmata qabdu hin yaadde jechuudha. Maal qabadhee dhufeedha obboleeyyan kiyya wanneen qabadhee dhufeedha. Social media waan finneen qabu waa hedduu nuu fida. Akkuma hedduun namaa feemasuma suquuf waa hedduu fidu hedduun namaa ammootu nama rakkoo keessa jiru rakkoo isaa keessaa baasii fidee ifa godhee ifa akka xiqqoo isii waa fooyyatan waa fooyyeffatan godhuufii jechuudha. Maaliif jennaan haguma feetee qabeenya feetee qabaadhu haguma feetee qabaadhu dhalli namaa rakkataadha. Dhalli namaa rakkataadha. Garuu rahmaaniin tokkichi akkuma hunda wajjin si uumetti rakkoo hunda sirratti uume rakkoo hunda sirraa fuudhuu danda'a. Okay. Sababni isaa hoo mucayyoo maayii kana bismillaahi miidiyaa gubbaa dhuftee takka ta'a awwalallee maatii lakkuu lama deesse lammaffaallee lakkuu sadii deette. Abbaa ofii fedhe rabbiin qabeenya itti kennee ilmoo dhoorgata. Garii namaa hoo qabeenya dhoorgatee ilmoo itti kenna. Mee ajaa'iba! Viidiyoo sayyoo dhayxanii ilaaltan viidiyoo baay'ee isin bochisu. Baay'ee isin bochisu. Maaliif nama hedduu rakkate isii miidiyaan mul'ise isa kameediyaan dhoyise caala. Yoo dhugaa rabbii dubbanne kameediyaan dhoyise caala. Maaliif jennaan tokkoffaa biyyoota hambaa kana yoo fudhanne biyyoota kamiyyuu fudhanne rakkataa ofii dubartii deessoo ta'uu maraattus ta'uu rakkataa raasaa taa'ee kadhatu ta'uu karaa irraa fuudhanii galchanii mootummaa haa ta'uu abbaa qabeenyaa haa ta'uu karaa irraa fuudhanii jara danda'ani karaa irraa fuudhanii jechuudha. Kenna ammoo rakkatatu rakkoo isa baasa. Ilame rakkatatu innu rakkataa bar anu rakkattuudha anuma rakkattuu tanutu rakkataa rakkoo keessaa fuudha. Mootummaan quban qabu yaa abbaan qabeenyaa quban qabu akkuma rabbi fedhetti warroota alaa kanarraa funaananii akkasitti uummata sanachi ol kaasan rakkataan sunillee numarraa waa fudhate rakkoo san baasaa jechuudha. Itti kadhatee gara miidiyaa fidee nama kana laala
ilmii wajjin rakkatte akkana jedhe akkasii fidee gara miidiyaa baasa. Kennuu yaa mootummaa waan takka mootummaan hambaa gaafa isiin gara baattirraa ta'e manni mootummaa manni yaalaa mootummaa dhuunfatti jara yaala waan uf danda'een haga gaafa isiin lafaa geettu yoo dhalattellee ilmoon sun mindaa qabdii haa xiqqaattu haa guddattu. Kenna sun hundinuu hin jiru hayyee yoo isiin rakkatte paambarsii ta'e wanni ta'e san wajjin fe'anii gara manaa maatii isaaniitu galti. Yoo rakkattullee taate rakkoo qabaachuu isii jechuma keessa baranii fi baasanii jechuudha. Nuhoo mootummaallee manni yaalaa mootummaallee birrii isii gaafata. Gillillee birrii isii gaafata. Namni rakkina isii kana isii hubatu hinuma hin jiru. Rakkoo hubataniif hin hubataniif waan biraatiin galchuu miti jechuudha. Biyyoota kam keessatti fakkeenya biyya keessa jiru kana yoo ta'e dubartiin takka meeqa rakkoo rakkina dhiisa dubartiin takka yoo xalaaqamte abbaa manaatiin wal ta'uu dhabdee mi garuu hiree rabbiiti. Gaafa isiin xalaaqamteerraa mindaan haga gaafa isiin nama biraa argatteetiin nama biraati heerumtuutitti mindatu muramaafi. Hin rakkattu maatii fi akkuma kaleessa shamarrummaan bira turte sani deebitee bira turte jechuudha kabajaan. Kabajaa addaatiin sanuu kabajaa addaatiin. Xaaxaa malee taqaraa jaala dabartii fi tagisee shamarranii jaala. Intala qabtee malee wanni isii irraa dhidhate takka illee hin jiru. Wanni isii irraa dhidhate hin jiru. Irraa gadii jechuu jedha. Rakkataa rakkoo baasuu. Rakkataa dhiisaatiin yaa'anii dubartii xalaa qabdee yookaan dhabdeeyyuu kana jaala rakkoon jara furamaa jechuudha. Kenna hoo namni tokko dahuu jechuun waan guddaadha. Rakkachuun maali? Rakkina keessatti kana hundi argitee haguma feene waa haawwanni teenna haguma feete waa haa qabaattu haguma feete rakkatteetuma siqaayii keessa dabarsitee as geetti. Abbaan fedhe ebalu tujjaaraa ebalu waa qabaa ebalu akkasiitti namu bakka irraa ka'ee hin beeka bakka irraa ka'ee darajaa kana gahee hin beeka. Qotee bulas ta'uu namaa hojii mootummaas qabus ta'uu akkuma fedhetti as gahe. Amma biyyoota Afrikaa keessattuu haa ta'u biyyoota Arabaatittuu haa ta'u biyyoota Faranjiitittuu haa ta'u dubartiin takka yookaan xoorataa yoo baate dirqama hojii mootummaa qabaachuu qofaa miti. Xooratummaa isiin manguddummaa isiitiif qofa minda muramaafi nama dhala waliin rakkatu dhiisa. Dhalarra rakkatu dhiisa mindatu muramaafi. Daa'imman gaafa dhalattu daa'imman san minda muramaafi. Teen ammoo yeroo dhaltullee yeroo ulfaallee ulfaan durattillee isiitu miidhama isiitu rakkata. Fakkeenya mee bakka biraan bu'ina. Siifan immoo inni mucattii Masrii jirtu san. Mucayyoo san odoo mootummaa biraa taa'ee mucayyoon sun nama akkaan wanni guddaa qabu jechuudha silaadha. Teettee ilmaan isiitiin biyya galchanii biyya yoo jennu biyyoolii lama. Biyya teenna sanii miti. Odoo biyyoota biraa ta'e biyya ofiitii galtee eenyummaa ofiitii ilmaan ofii sanii teettee mataa irra baatanii nyaattee dhuydi. Biyya namaa keessatti qalamtee maal taatee as geettee jechuudha. Haati shanee saniinuu akkas taate. Mee mucattii tana miidhaqaatiin mee ilaala. Durallee ilmaan lama deetti lakkuu. Waggaa jahan boodatti illee ilmaan
3 deetti amma jechuu baatii 3ffaa kanatti baatii 3 keessa jirti. Isii wajjin boo'ee viidiyoo isii fixuu dadhabe. Viidiyoo isii fixuu dadhabe. Meeti maal jettee waan meeshaa ittiin mana kiraatiin baasanii waan meeshaa ittiin fe'annu dhabnee jette. 3,000 feena jennaan meeshaan kiyya kun qotaan kiyya kun yoo ka gurguru ta'e 3,000 baasuu jedheeni jette sarratanya dhuftee feetu. 3,000 baasuu baate isa maaltu isa gahe? Sana biyya keenya san keessatti dubartiin ulfinna qabaattee seeraan hin kabajamtu nama biratti. Nama rabbi isaa laaffisee malee martuu wanni ofii ilaallataa jechuudha. Silaa biyya nama kana fakkeenyaa fi biyyoota kamittuu haa ta'u bakka dubartiin ijjatte silaan ijjatan kabajaa isii qabaachuu irra. Biyya keenya sanii odoo toltee barii isii adda isii akkana taate kana silaa kabajuu miti birrii sanuu dhiisanii tola isii baatanii baasan. Tola. Wallaahi laatiin maatire. Silaa odoo toltee irraa fuudhanii baatanii rakkoo isii san hunda odoo dhagan dhiisanii biraa bahe kun mana kiraatii baasa kun fedhe biyya ta'e nama wallaahi laatiin rahmata hin qabu. Ummata rahmata hin qabne. Ummata akkam rabbi isin uume. Kanaaf rabbiin bar biyya keenya sanii kanaaf rabbiin dabarsuu fi didee bare. Abaarsa duraa duuba wayii qabanii abaarsa. Odoo olii laafne odoo rakkoo hunda olii jabaachuu baanne kuni marti illee dhufu. Keessattuu wanti dubartii ulfaattee rakkattee nama rakkatu odoo rakkoo baasanii kun hundinuu hin jiru. Rakkataanu tawfiitiif waan ofiin gargaaruun qabu deebi'ee namaa itti kadhataafi. Kan garaa isaa keessa rabbiin onnee isaa keessa rahmata buusee jechuudha. Sunuu bara onnee isaa keessa rahmanni bu'eetii. Ka biraa takka hin jiru. Ummata gara jabeeyyii ummata akkanattu jira jechuudha. Wallaahi ani garuu jechuudha garuu rabbiin nu dabarseetiin yoo hadhallee nu dabarsuu baate guyyaa inni dabarsu rabbuma tokkichatu harkaa qaba. Kaaliqumatu harkaa qaba. Garuu silaa namni tokko ilmi namaa sanii fi jireenya gaa'ilaan dhiisu. Rakkoo nam tokko argee nam san irratti anillee akkana ta'a jedhe jireenya gaa'ilaa ofii san dhiisu. Kanaafuu yoo ka achirratti isaa dabartii yoo ka of duratti isaa fanni taati kanumaafuu garuu hiree rabbitu harkaa qabu waan qabu rabbitu harkaa qabu irratti sabbaruudha waa hunda. Garuu ani yeroo kana jedhu rakkataa irrallee gizee obboleettiin teennaa yookaan haawwonni teennaa akkasitti dhalaan miidhamanii dhufanii akkasiin himansanii yookaan akkasii fidansanii wallaahi waan garaa nama nyaatu. Lammiin hambaa uummanni hambaa wanni mindaa sanuu argate. Mee xaasaan guyyaa 3 bulchite. Xaasaa guyyaa 3 hin bulchine birri 2,500 jireenya hagana qaala'e keessatti. Jiruu akkana qaalofte tana keessatti mee namni kun qansiraa dalagatee asii ichi badee ijoollee 3 hitan mee hadha nama meeqaree ijoollee 3 lakkoon 3 tun nyaata barbaadde tun haliiba barbaadde aanan jechuudha. Aanan daaraa kana mee xaasaa tokkicha akka guyyaa 3 isiin oolchine birri 2,500 hojjetaan mootummaatu hin danda'u dhugaa dubbachuuf. Hojjetaan mootummaatu hin danda'u jechuudha kana. Meeshaa fuudha. Dhugama moo hojjetaan mootummaa Itoophiyaa keessa taa'ee birrii sana argaa ta'e guddisaa. Baatiin meeqa? Kanaafuu yoo namni lakkuu dahe wanni uummanni biraa akkasitti lakkuu miti takkaan nama gargaartuufu akka waan sababni kana ta'e. Mootummaan ilmaan ofii jala guddisaa hawwatu.
ijoollee nama fakkeenyaaf yoo xoorataa baate yookaan dulloomtee lafa galtee paamparsitti deebite paamparsii waa hunda ofii danda'a waan sarratanyaallee ofii danda'a akka mootummaa Suudiitti hima fakkeenyaaf waraqaa baasantu jira dhaqanii mootummaa wanni irraa waraqaa baafatanii mootummaan ofii baasaaf jechuudha wanni kana guutuu waan paamparsiis waan sarratanyaa isiittiin fudhattuuf kana hunda ofii danda'a. San danda'uu miti kenna jechuudha. Rakkata guyyaa hunda bilookitti irratti tufaa yookaan deemanu hin argu. Hawwata mana isaatiin miidhamtu tokkoon nama hin argu abbaan qabeenyaallee. Kadhuunfaa bira mata isaa godhi qofatu arga malee jechuudha. Gizii hunda namni kenna wanni dhalaan cabee akkanatti wanni taatuuf ijoolleen ta'in kana jechuudha. Rakkoo kanaan saaxilamti. Garuu mucayyoo sallaalee wallaahi laazim dhugama hin booye. Dhageeffachuu dadhabee akira biraa bahee jechuudha. Garuu biyya keenya sanii rabbiin warrootuma kaa hojii aangoo harkaa qaban rabbi ufaa beeksisee mee uummata biraa irra fakkeenya warra fudhateetiin hawwata teenya obboleeyyan teenya ammallee dhufteetiin boodaaf gaa'ila horattu akka mataa onnuu qabachiisan gizama heerumtee gaa'ila godhatte akka ilma wajjin hin rakkanne sila sanumaa oduu godhanii wallaahi laazim waan guddaadha waan guddaa biyya abbaa haalaaftu haa jabaattu bar hawwata ofiitiif yookaan dubartoota ofiitiif baay'ee dimokiraasii qabdi baay'ee wanni qabdiif akkuma fidhiyoo ta'e Itoophiyaa teenya qofa biratti gadhummaan laallamtee jechuudha dubartiin kabajamu biyyuma keenya san qofa wallaahi dhugaa rabbii dubbanne jechuudha biyyi teenya mallee dubartii bakka dubartii qabachuu irratti duuba haftuudha dhugaa dubbachuu wayyaama kanaafuu rabbiin nu haa laaffisu rabbiin biyya keenyallee biyya bilisummaa biyya lammii ofii kabajjee lammii ofii ammattee waliin jiraattu rabbiin nu haa godhu isinin jedha jajjabaadhaa viidiyoon kun yoo isinitti tole jedhe laayik sheer sabskiraayib godhaa nu jajjabeessaa isinin jedha harka gatiin kafaltanii isinin jedha I love you.